Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Taansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaatti boba'aan meetirik tooniin 100 fi 80 gara biyyatti fe'amee galuu dhabuu irraa kan ka'e hanqinni boba'aa mudate jedhamee jira. Oduun itti aanu abbaan taayitaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa eeyyamni isaanii irraa haqame akka cufaman ajajee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lolli gidduu kana lixa shaggar akkasumas kibba Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture. Loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaatti fi guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Isin biraan kenna oduu biyya alallee qabna. Lolli baha giddu galeessatti Israa'eel fi Ameerikaan qindoominaan Iraan irratti banan baatii lammaffaa isaa seenee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo wajjin si wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduun itti aanu Itoophiyaa naannolee garaagaraatti boba'aan yookaan hanqinni boba'aa mudatuun beekamee jira. Sababa boba'aan meetirik tooniin 100 fi 80 gara biyyatti fe'amee hin galiniif hanqinni boba'aa hammaate yookaan mudate jechuudhaan ibsi kennamee jira. Haaluma kanaan sababa waraana baha giddu galeessatii fi tasgabbii dhabuu gabaa boba'aa addunyaa irraa kan ka'e boba'aan meetirik tooniin 100 fi 80 ol ta'u gara biyyaatti osoo hin galin hafuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannoo beeksisanii jiru. Kanaan walqabatee Itoophiyaan qajeelfama itti fayyadama boba'aa ilaalchisuudhaan hojmaata yeroo muddamaa hojiirra oolchuu ibsee jira. Haaluma kanaan dhiyeessii boba'aa biyyattiin guyyaa tokkotti argattu liitira miliyoona 9.2 irra gara miliyoona 4.5tti akka gadi bu'u taasifame jedhamee jira. Oduun itti aanu abbaan taayitaa dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa eeyyamni isaanii haqame akka cufaman ajajee jira. Abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii Itoophiyaa dhaabbilee barnoota ol'aanoo dhuunfaa 52 ulaagaalee seeraa guutuu dadhaban jedhe hayyama isaanii haquu beeksisee ture. Hayyama isaanii haquu qofa osoo hin taane akka cufamanis ajaja dabarsee jira. Haaluma kanaan qajeelfama biiroowwan pirezidaantota naannolee bulchiinsa magaalotaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf ergameen dhaabbileen kunneen adeemsa galmee irra deebii dirqamaa kutaa hayyamaatiin gaggeeffamu irratti hirmaachuu diduudhaan tarkaanfii fudhatame seektaroota barnoota ol'aanoo keessaa akka bahan ajajamuu isaanii ibseera. Sababa kanaanis hayyama irraa haquu qofa osoo hin taane dhaabbileen kun akka cufamanis ajaja dabarsuu beeksisee jira. Oduun itti aanu tibba kana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli guddaan akkasumas lolli cimaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudhaan Finfinneerraa kiiloomeetira 40 irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi injifannoo argatu beeksisee jira. Achuma giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti bakkoota garaagaraatti tibbana haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Kasaaraa guddaa akka humna namaatiif kan meeshaa waraanaa irratti dhaqqabsiisuuf injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lolli guddaan kan gaggeeffame lixa shaggar aanaa Coobitti yoo ta'u aanaa Coobitti bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lola gaggeeffame irratti kaampii waraana mootummaa hedduun hojiin ala ta'u loltoonni mootummaa 300 ol ta'an aanaa tokko keessatti qofa jechuudha hojiin ala ta'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu isaa qabannee jirra isin biraan kenna. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Guyyaa tokko dura jechuun Bitootessa 29/2026 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Woboon zoonii madda albuudaa Gujii Bahaa aanaa Aagawaayyuu ganda madda Soodduu jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee 3 booji'ee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 15 addunyaa kanarraa kan godaansee yoo ta'u hedduu madeessuu fi meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu keette ibsitee jirti. AKM 12 fi meeshaalee biroollee irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa
Emo oduu zoonii giddu galatti yeroo dhufnu guyyaa kaleessa gurraandhala 30,2025 waraanni bilisummaa Oromoo nyaan Finfinnee jalatti Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatu guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre guutuu isaa akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi murna bilisiginnaa irratti Oonaa Sulultaa jedhamu keessatti fudhateen injifannoo gonfate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi gaafa bitootessa 30 bara 2026 Aanaa Sulultaa ganda Yeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhateen injifannoo argate. Wabiin uummata Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi kana kan fudhate Finfinnee irraa lafa kiiloomeetira 40 qofa fagaattuu irratti akka ta'e beekamee jira. Abdiin saba Oromoo tarkaa fi Oonaa Sulultaa ganda Yeboo Baabboo jedhamu keessatti fudhate kanaan diina uummata Oromoo du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaa fi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa fudhate kanaan gareen waraana murna bilisiginnaa irraa nama 15 battalatti ajjeesuun lama immoo madeessee jira. Kana malee meeshaa konkolaataa diinni uummata Oromoo ittiin deemtee uummata Oromoo ittiin saamtu guutummaa guutuutti hojiin ala godhee jira. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraana murna bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun alatti meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa harka ishii micciiree irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 14 biikeemii tokko rasaasa akamaa 1,500 rasaasa biikeemii 500 hidhannoo mudhii 13 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii fudhate kanaan kaadiroonni murna bilisiginnaa Aanaa Sulultaa shororkaa jabaa keessa galanii akka jiran beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa lixi shaggar aanaa cobitti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee ture guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre. Lola gaggeeffamee ture irratti loltoonni meeqa addunyaa kanarraa godaanan meeqa madaa'an meeqa booji'aman meeshaalee waraanaa meeqa hiikkataman kan jedhuu fi akkasumas guutuun odeeffannoo kana nu gahee jira akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi murna bilisiginnaa irratti lixa shaggar aanaa cobii bakkeewwan garaagaraatti fudhateen injifannoo argate. Irree fi gaachanni saba Oromoo obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi gaafa bitootessa 28 bara 2026 lixa shaggar aanaa cobii lukeewwan diinaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa gonfate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaa fi kana kan fudhate lixa shaggar aanaa cobii bakkeewwan garaagaraatti akka ta'e barame. Bakkeewwan tarkaanfiin kun itti fudhatame lixa shaggar aanaa cobii ganda qorichaa kootichaa magaalaa gabaa sanbataa ganda dirree qabbanaa magaalaa gabaa dafinoo ganda motoqomaa magaalaa guutuu magaalaa cobii bulchiisa aanaa cobii kan taate keessatti fudhateen injifannoo argate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gadgaleessaa kun murna bilisiginnaa gantoota moonaa qabsoo waliin ta'uun yeroo dheeraaf gandoota armaan olitti eerame kana keessa teessee uummata dararaa turte buqqise. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii qindaa buufataalee diinaa kana irratti fudhateen diina buqqisee baasuun kaambilee diinaa hunda to'annoo isaa jala galchee jira. Obbo zoonii giddugala Oromiyaa magaalaa cobii bulchiisa aanaa cobii kan taate hunda to'annoo isaa jala galchuun waajjiraalee murna bilisiginnaa keessa teessee uummata Oromoo saamtu hunda isaa dhuunfatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina uummata Oromoo irratti fudhate kanaan waraana qacaramaa aangoo namtokkee tisuuf bobbaate hedduu du'aa fi madoon adabuun alatti kaanis harkaan qabee jira. Tarkaanfii kanaan waraana murna bilisiginnaa irraa nama 167 yoo ajjeesu nama 120 ol madeessuun nama 25 ammoo harkaan qabee jira. Warra du'anii fi madaa'an kana keessa qondaalonni bilisiginnaa sadarkaa aanaa fi ajajoonni waraana bilisiginnaa sadarkaa koloneelaa keessa akka jiran beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ergamtoota bilisiginnaa du'aa fi madoon adabuun alatti meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa harka ishii micciiruun dugda diinaa irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 125 biikeemii tokko sinaayipara tokko saakaasaa 10 piistoo maakiroofii 9 rasaasa akaamaa 4,500 rasaasa biikeemii 1,500 hidhannoo qomaa 115 boombii efiwaanii 20 kaazinaa akaamaa 120 kaazinaa sinaapiraa Nyororoo biikeemii 4 dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Kana malee qophiilee waraanaa garaagaraa uffata kophee dookumentii gola diinaa garaagaraa laaptooppii 15 bilbila ismaartiifoonii 18 irraa hiiku moonaa diinaa osee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisee jira. Tarkaanfii kanatti kan dallantee murni bilisiginnaan bobbaase isintu eeruu kennee waraana bilisummaa Oromoo nurkuchiise jechuun uummata nagaa aanaa cobii keessatti
ajjeestee waraana bilisummaa Oromooti maqaa qachaa akka jirtu barame. Ajjecha magaalaa Cobii uummata nagaa irratti raawwate murni bilisiginnaan akka raawwatamee fi akka waa waraanni bilisummaa Oromoo raawwateetti uummata burjaajessaa akka jirtu bira gahamee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Yeroo odeeffannoo argannetti qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatiin hulaan Hormuz cufamee hafuu irraa kan ka'e gatiin boba'aa haala adda ta'een dabaluun isaa gabaafamee jira. Ameerikaan hulaa kana bansiisuuf irra deddeebi'uun akeekkachiisa yeroo garaagaraatti kennaa turtus hulaa kana bansiisuu hin dandeenye. Hulaa kana banuuf biyyoota Awurooppaa gargaarsa gaafattus itti hin milkoofne. Kanarraa kan ka'e amma boba'aan gatiin isaa baay'ee dabalee jira. Gatiin dabaluu qofaa miti hanqinni guddaan biyyoota tokko tokko mudataa jira. Ameerikaan biyyoota Awurooppaa boba'aa yoo barbaadan yookaan hulaa Hormuz deemaa achi fidadha yookaan Ameerikaa irraa bitadhaa jechuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota Awurooppaatti qoosee jira. Lolli qindoomina Ameerikaatii fi Israa'el baatii tokko dura Iraan irratti jalqabe itti fufee jira. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa qilleensarraan yookaan humna qilleensaatiin Iraan irratti jalqaban cimsanii itti fufanis jijjiirama barbaadan argachuu hin dandeenye. Innumaayyuu lolli Iraan irratti jalqaban karoora isaaniitiin ala ta'uun kasaaraa guddaaf isaan saaxiluun gabaafamaa jira. Iraan haleellaa haaloo bahuu diroonotaa fi misaa'eloota gosa garaagaraatiin buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota baha giddu galeessaa jiran hunda irratti akkasumas Israa'el irratti haleellaa raawwataa jirtu cimsitee itti fufuudhaan Ameerikaa fi Israa'eliin abdii kutachiisuun lola abdii kutannaa lolchiisaa jirti. Haleellaa walirratti raawwatan har'as itti fufee jira. Ameerikaa fi Israa'el qindoomina har'a haleellaa kuusaa meeshaa waraana Iraan irratti boombii cimaadhaan raawwatu himan. Iraanis guyyaa dheengaddaa irraa jalqabe warshaalee Israa'el hedduu irratti haleellaa raawwattee jirti. Kaleef dheengadda buufata nikuleeraa Iraan irratti haleellaa raawwatamuun kan gabaafame yoo ta'u guyyaa kaleessattii fi har'allee magaalaa Israa'el Haifaa jedhamtutti haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa raawwatteen kuusaa boba'aa Israa'el qabdu isa guddaa irratti miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Ameerikaan haleellaa humna qilleensaatiin cinatti humna lafoo Iraanitti bobbaasuuf jedhamee jira. Humna lafoo Iraanitti bobbaasuun immoo balaa guddaa kan qabaatu ta'u maddeen odeeffannoo garaagaraa tilmaama isaanii himaa jiru. Iraan humna lafoo Ameerikaan itti bobbaaftu yoo ta'u taate humni lafoo Ameerikaan Iraanitti bobbaaftuuf balbala azaabaa bannee jirra. Eegaa jirra. Koottaa jechuudhaan simatuudhaaf qophii xumuruu isii beeksiftee jirti. Waaqayyoon nagaa buusu jenna. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.